Maqaan koo Dr. Tulluu jedhama. Barsiisaa yuunivarsiitii fi haakimaa. Waa'ee qorumsa fudhachuu, qorumsa qoramuu waggaa baay'eedhaan muuxannoo guddaan qaba. Kutaa 12 xumuree gara barumsa meedisinii barachuutti ergan galees qorumsota baay'ee qoramee jira. Adeemsa kana keessatti muuxannoo hammanan jedhamu kuufadheen jira. Dabalataanis dhaabbata tokkorraa yeroo tokko akkamitti haala milkaa'aadhaan akka qoratan leenjii guyyaa 3 fi sanaa ol ta'u fudhadheen jira. Ergasii boodas namoota baay'ee akkamitti haala milkaa'aadhaan akka qo'atan leenjisaa ture. Waggaa 2 barsiisaa ta'ee gaafan tajaajilu qorumsoonni akkamitti akka ba'uu qaban, barataan akkamitti akka qoramuu qabuu fi waa'ee qorumsaa ilaalchisee leenjii fi odeeffannoo baay'ee argadhee jira. Egaa walumaa galatti dogoggora koo fi milkaa'ina koorraa wantan baradhirraa kaasee akkasumas qorannoowwan garaagaraa walitti fiduudhaan viidiyoo kana keessatti iccitii milkaa'inaa qorumsa biyyaalessaatiin maal akka ta'e isinitti hima. Viidiyoo keenya keessatti wanti ani isinitti himu gatii guddaadhaan argachuu wanta isin hin dandeenyedha. Waanan dubbise duwwaa otoo hin taane wantan ofii kootii jiraadhe, wantan ofii kootii baradhe, waggaa 19 sanaa ol mana barumsaa keessa barnootaan wal qabate turtiin ani taasise keessatti wantan ani argadheen har'a viidiyoo gabaabaa kana keessatti sheersinii godha. Walumaa galatti viidiyoo kana bakka sadiitti qoodeen dhiyeessaa. Tokko before exam yookaan qorumsa dura, lama pre-dedicated oduu ofiin kennin dura qorumsaaf qo'achuudha. Study dedicated period. Qorumsa dura barataan tokko maal gochuu qaba? Qorumsa dura kan jedhu kun yeroo inni of keessatti qabatu barataa kutaa 12 yoo taate jalqabuma kutaa 9ffaa jalqabdu irraa eegaleetu wantoota ati gochuu qabdu. Barataa yuunivarsiitii yoo taate jalqabuma yuunivarsiitii jalqabdu irraa kaastee wantoota ati gochuu qabdu. Barataa qorumsa addunyaalessaa qoramtu yoo taate jalqabuma waa'ee qorumsichaa yaaddu irraa kaastee wantoota ati gochuu qabdu. Mana barumsaa keessa yookaan immoo sadarkaa yuunivarsiitiis taanaan sadarkaa yuunivarsiitiitti wantoota gochuu qabdu keessatti qaba. Isaan kana viidiyoo kana keessa baay'inaan keessa gadi bu'ee hin haasa'u. Haa ta'uyyuu malee wanti ani isinitti qorannoon akka argisiisutti barataan tokko dareetti utuu gara qorumsa biyyaalessaa hin dhufin gahumsa inni qabu qorumsa biyyaalessaa yookaan addunyaalessaa sirriitti hojjechuudhaaf bu'uura guddaadha. Ga'umsa inni yeroo baratu qabu qorumsa biyyaalessaa hojjechuudhaaf baay'ee murteessaadha. Lammaffaa pre-dedicated period otoo qorumsaaf of hin kennin dura yeroo jiru. Yeroon kun qorumsa dura ji'a 9 kaasee hanga ji'a 3tti of keessatti qabata. Qorannoo irraa argadhee bakka biraatti argadhee utuu hin taane ofii kootii muuxannoon qabu irraa wantan argadhe irraa kaasee isinitti. Qorumsa dura ji'a 9 kaasee hanga qorumsa dura ji'a 3tti wantoonni gochuu qabnu maalidha? Qo'annaa keenya irratti akkuma kana dura xiyyeeffannu irratti xiyyeeffachuu, kophaa keenya dubbisuun nutti tola yoo ta'e kophaa keenya dubbisuu, hiriyoota wajjin dubbisuun nutti tola yoo ta'e hiriyoota wajjin dubbisuu, garee qo'annaa uumuu, nama isin walii galtan, nama wajjin qo'achuu dandeessan mijeessuu, odeeffannoo waa'ee qorumsaa barbaachisan karaa garaagaraa sassaabuu, kunis barataa irraa ta'uu danda'a, barsiisaa keessan irraa ta'uu danda'a. Keessattuyyuu barataan isin dura qorumsa kana qorame akkamitti akka qo'ate, kitaabota irraa dubbise, akkamitti akka milkaa'e odeeffannoo gahaa isinii kennuu danda'a. Kan irrattis baay'een dubbadha. Yeroo of kennuu yookaan dedicated period. Kana jechuun barumsa barattu yoo ta'e barumsa dhiistanii yeroo itti qorumsaaf of kennitan. Hojii hojjettu yoo ta'e hojii san dhiistanii qorumsaaf yeroo itti of kennitanidha yeroon kun. Yeroo itti wantoota hundumaa dhaabdaniitu sa'aatii keessan guutuu qo'annaadhaaf wantoota dubbistaniif kennitan. Qorumsaaf duwwaa yeroo itti qophooftaniidha yeroon kun. Egaa dedicated periodin yeroon of kennuu kun hagam dheerachuu qabaa, hagam gabaabbachuu qaba. Yeroon itti qorumsaaf of kennitanii dubbistan ji'a 3 caalaa yoo dheerachuu baate, ji'a 1 caalaa yoo gabaabbachuu baate gaariidha. Maaliif akkas jechuu dandeessan? Ji'a 3 yoo caale gara dhumaatti dadhabaa deemtan, humna keessa fixxanii gaafa qorumsatti dhiyaattan dubbisuu dadhabdan, humna dhabdan. Kuni akka hin uumamneef ji'a 3 ol yoo dheerachuu baate gaariidhaan jedha. Ji'a 1 gadi akka hin taane kan ani barbaadeef ammoo ji'a 1 gadi yoo ta'e hin dhiphatu. Wantoota dubbisuu qabdan, wantoota waliin ga'uu qabdan utuu waliin hin ga'in qorumsa irra teessu. Dabalataanis yeroo kana teenshiniin yookaan dhiphinni isin dhiphattan haala barbaachisaa ta'een akka isin hin dubbifne isin godha. Kanaafiyyuu hamma isiniif danda'ame dursaatii jalqaba. Haa ta'uyyuu malee akka malees dursitaniitu hin jalqabina. Kunis seera wanta geeddaramuu hin dandeenye miti. Isin yoo barbaaddan ji'a 5 ji'a 6 godhachuu dandeessu. Yeroo kana keessatti hojii kee inni guddaan dubbisuudha. Haa ta'uyyuu malee yeroo ati dubbistu odeeffannoo haaraa kana biroo homaan beekne baruudhaaf otoo hin taane kan ati dubbistu odeeffannoowwan amma ammaatti argatte sana walitti fiddee cuunfaa keessaa baastee qorumsa irratti deebisuu akka dandeessutti of qopheessuu kan barbaachisu.
Namoonni baay'een yeroo kana odeeffannoo kana dura hin beekne tokko jedhanii fiduu barbaadu. Haa ta'uyyuu malee inni hin gorfamu. Yeroo kanatti wanta kana dura biratti kutaa 12ffaa qoramta yoo ta'e kutaa 9 hanga 12ffaatti wanta barte wanta kana dura beektu walitti fiddee yaadachuu cuunfaa isaa baasudha. Kanaaf yeroo kana keessatti maal gochuu qabna? Tokko wanta irraa dubbisnu wanta nu barbaachisu walitti qabachuu. Yeroo dedicated period keessatti wanta isin gochuu qabdan inni jalqaba maateriyaali yookaan immoo riisoorsii wanta irraa dubbistan walitti qabachuu. Yeroo kanatti wanta hunduma dubbisuu hin qabdan. Wanta isin dubbisuu qabdan daangeffamaadha. Limited waan ta'eef. Sababni isaa yeroo isin qabdan muraasa. Yeroo muraasa keessatti wantoota baay'ee riivaayiz gochuu qabdan. Wantoota baay'ee waliin ga'uu qabdan. Kanaafiyyuu maateriyaali yookaan wanta irraa dubbistan yoo hin daangessine sammuun keessan hin bittinneeffama, efficiensiin keessan hin hir'ata, dandeettiin ga'umsa keessan hin hir'ata. Hamma hojjechuu qabdanii gadi akka hojjettan isin godha. Dandeettii dhabdanii otoo hin taane maateriyaali yookaan wanta irraa dubbistan daangessuu dhabuun keessan miidhaa isin irratti fida. Qorumsaaf hamma hojjechuu qabdanii gadi akka hojjettan isin godha. Kanaafiyyuu yeroo kanatti jalqabuudhaan duratti maal irraa hin dubbisa? Baayoloojii maal irraa hin dubbisa? Keemistirii maal irraa hin dubbisa? Ikoonomiksii maal irraa hin dubbisa? Fiiziksii maal irraa hin dubbisa? Maal yoon dubbise gaariidha kan jedhu adda baasuudha isin jechuudha. Utuu qorumsaaf qophaa'uu hin jalqabin, utuu dedicated period kanatti waan tokko hin jalqabin, wanti isin gochuun isirra jiraatu wanta irraa dubbistan adda baasuudha isirra jiraatu. Kana gochuu keessanii wanta baay'ee hir'isuu dandeessan. Yeroo keessan haala gaariin akka fayyadamtan gochuu dandeessan. Kanaaf fakkeenyan isinii fudhadha. Ani kutaa 12ffaa yeroon qoramu qorumsaan duratti fiiziksii waan baay'ee jaaladhuuf fiiziksii kitaaba dareetti dabalatee kitaabota dabalataa 5 dubbise. Qorumsa biyyaalessaatti irratti bu'aan ani argadhe yoo ilaalamu fiiziksiin hunduma keessaa gadaanaa ta'e. Kanaan hunduma irra dubbise fiiziksii. Hunduma caalaa gadaanaan immoo fiiziksiidha. Kun maaliif ta'e yoo naan jettan kitaabonni ani dubbise akkaataan itti isaan dhiyeessan garaagarummaa guddaa qaba. Gaafan qorumsa irra ga'u baay'een jeeqame hamma hin deebisuu qabus hin deebisne. Utuu qorumsaaf gadteessanii hin dubbisin maalirraa akka dubbistan gosa akkam akka fayyadamtan tokkoon tokkoon barumsa keessaniitiif maalaaf fayyadama kan jedhu baasatii barreeffadhaa lafa kaa'a. Kanaa achitti maateriyaalii yookaan immoo wanta irraa dubbistan riiferaansis haa ta'u kitaaba irraa dubbistan sanaan ala wanta biraa hin tuqinaa yeroo isaan keessa. Wanta tokko irra deddeebi'anii dubbisuun haadha ogummaatii jedhu. Kana jechuunis wanta tokko irra deddeebitee gaafa dubbiste waan sana sirriitti cuunfitee isarraa beekumsa argachuu dandeessa. Kanaafiyyuu kitaabota garaagaraa dubbisuu irratti kitaaba tokko yookaan lamarratti xiyyeeffattee isa san irra deddeebitee dubbisuutu caala. Kanaafiyyuu maal akka dubbistu tokkoon tokkoon kitaabota keetii adda baasitii dursiitii lafa kaa'adhu. Egaa akkas ta'ee ulaagaa maaliitiin wantoota irraa dubbisnu filachuu dandeenya? Egaan akka gorsaatitti saabjektii tokko irratti kitaaba 2 yookaan 3 hin darbina. Maateriyaalii irraa dubbistan limiit godhaa. Maateriyaalii irraa dubbistan filachuudhaaf ulaagaa inni tokkoffaa kitaaba isaa ta'uutii handaa'uutii wanta kana dura dubbistan. Yeroo qorumsa daree keessatti qoramtanii qophooftan wanta dubbistan dubbisaa. Ulaagaa tokkoffaa wanta kana dura beektan. Sababni isaa wanta haaraa baruun ofii isaatiif iyyuu yeroo baay'ee isinitti fudhata waan ta'eef yeroon keessan gati qabeessa kana gubuun irra jira. Wanta kana dura beektan wanta dareetti yeroo qo'attan irraa qo'attan yoo ta'e gaarii. Ulaagaa lammaffaa kitaabni isin irraa dubbistan gabaabaa ta'ee waa'ee qorumsichaa odeeffannoowwan barbaachisan baay'ee kan of keessaa qabu. Ulaagaa sadaffaan kitaaba yookaan maateriyaalii kana dura warri si dura turan dubbisanii itti fayyadamanii bu'aa irraa argatan kan ittiin milkaa'an yoo ta'e gaariidha. Isa sana argachuu dandeessa taanaan baay'ee bareeda. Haa ta'uyyuu malee wanta namni sitti dabarsa hunda akkuma jirutti fudhatu. Yeroo tokko tokko namoota baay'eedhaaf milkaa'inaaf sababa ta'ee tarii si duratti immoo fudhatama qabaachuu dhabuu mala. Akkaataa barreeffamaa fi wantoota tokko tokko jaalachuu baachuu dandeessa. Kanaafiyyuu akka qabxii afuraffaatti kitaaba ati dubbisuu jaalatta. Gaafa dubbistus baay'ee kan sitti toluu fi kan siif fudhatame yoo ta'e gaariidha. Wantoonni nu barbaachisan maalidha isaan? Tokko kitaaba qorumsa irraa hojjetan. 2 kitaaba dabalataa gabaabaa fi odeeffannoo waa'ee qorumsaa baay'ee qabu. 3ffaan kitaaba daree kee
Isaan kan akkaataa barbaachisummaa isaaniittan tartiiban kaa'e. Namoonni baay'een kitaaba daree dursisiisu. Haa ta'uyyuu malee kitaabni daree dursuu hin qabu. Maaliif akka ta'e viidiyoo kana keessatti gara fuulduraatti isinittan hima. Tokkoffaa irratti kan ta'uu qabu kitaaba gaafii hojjetu. Lammaffaa irratti kan ta'uu qabu kitaaba dabalataa gabaabaa. Sadaffaa irratti kan ta'uu qabu kitaaba dareeti. Yoo baay'ate isaan kana sadeen kan qabaachuun isinirra jira. Namoonni baay'een kitaaba daree dubbisaa, kitaaba daree irratti xiyyeeffadhaa isiniin jedhu. Kitaabonni daree baay'een isaanii guddaadha. Odeeffannoo baay'ees kan of keessatti hammatanidha. Kanarraa kan ka'e yeroo gabaabaa keessatti xumuruudhaaf sirriitti ulfaachuu danda'a. Odeeffannoo barbaachisaa ta'es keessaa baafachuun yeroo fudhata. Kanaafan sadaffaa kaa'e. Kitaaba qorumsa irraa hojjetan yookaan kitaaba gaaffii jalqabarra kaa'e. Sababiin jalqabarra kaa'eef nan qaba. Egaan maateriyaaliis hin barbaachisu erga adda baafattanii booda tarkaanfiin ittaan karoora baasudha. Yookaan iskeejuulii baafachuudha. Guyyaa qorumsa irraa tokko jettanii gara duubaatti iddoo jirtanitti lakkaa'uudhaan guyyaalee hundumaayyuu maal hojjechuu akka qabdan akkamitti hojjechuu akka qabdan karoorsu. Milkaa'uudhaaf karoorsuu dhabuun kufaatiidhaaf karoorsuudha jedhama. Utuu hin karoorsin milkaa'uun rakkisaadha. Kanaafiyyuu karoorsuu qaba. Kanaafiyyuu karoorsuudhaan dura wantoonni isin gochuu qabdan jira. Eeyyee jira. Tokkoffaan odeeffannoo funaanuudha. Qorumsichi yoomi maal fakkaata akkamitti baha kan jedhu tokko lama jettanii odeeffannoo sirriitti funaanuutti isinirra jiraata. Isa kana barattoota daddarbanirra yookaan barsiisarraa yookaanis immoo kitaabota waa'ee waan kanaa barreeffamanirraa funaanuu dandeessu. Dabalataanis yeroo ammaa kana yeroo intarneetii waan ta'eef odeeffannoo bal'aa yuutuub irraa argachuu dandeessu. Kanaaf waa'ee qorumsaa tokko lama jettanii odeeffannoo funaanuu isinirra jiraata. Karoora baasuudhaan duratti yeroo keessan barbaachisaa wantoonni fudhachuu mala maal maali kan jedhus xiyyeeffannoo keessa galchuu qaba. Yeroo maatiidhaa kennitan hammami? Sooshaal laayifiidhaaf nama wajjin bo'oo dhaquudhaaf, gadda dhaquudhaaf, mana cidhaa dhaquudhaaf yeroon isin kennitan hammami? Bashannanuudhaaf yeroon isin fudhattan hammami? Waldaa kiristaanaa deemuudhaaf yookaan masgiida deemuudhaaf yeroon isin fudhattan hammami? Isaan kanas dursitanii adda baasuun barbaachisaadha iskeejuulii baasuun duratti. Walumaa galatti iskeejuulii isin baastan hawwiidhaan kan guute qofa ta'uun irra hin jiraatu. Riyaalistik ta'uutu irra jiraata. Humna qabdan, dandeettii qabdan, yeroo qabdanii fi wantoota of harkaa qabdan irratti kan hundaa'e galma ga'uu kan danda'u ta'uutu isarra jiraata. Karoora keessan gaafa baastan qorumsa dura guyyaa 3 hanga torbee tokkootti lafatti hambifachuu qabu. Sababni isaas yeroo kanatti wantoota hundumaa yeroo walitti qabdanii too yaada keessa sassaabdanii qorumsaaf itti qopheessitan waan ta'eef yeroo sun. Dabalataanis guyyaa 6 yoo dubbistan guyyaa 7ffaa lafa kaa'achuutu isinirra jiraata. Guyyaa 7ffaa maaliif lafa kaawwattu? Tokko guyyaa 7ffaa kan isin lafa kaawwattaniif guyyaa 6 keessanitti iskeejuulii keessan yoo hin milkeessine ta'e wanti isinaaf jira yoo ta'e guyyaa 7ffaatti duwwatti deebitanii isa sana galmaan ga'uudha. Gama biraatinis hanga guyyaa 6ffaa isa dhumaatti wantoota dubbistan sana irra deebitaniitu yaadachuudha. Riivaayis gochuudhaaf isin fayyada. Egaa hunduma isaayyuu tokko lama jedhaatiin hanga guyyaa dhumaatti iskeejuul godhaa. Akkas isin jedhe guyyaa 3 hanga torbee tokko hambifadhaa. Guyyaa 6 dubbisaatii guyyaa 7ffaa hambifadhaa. Isa kana hojiirra oolchaa. Egaan maateriyaaliin isin barbaachisu sassaabdanii jirtu. Iskeejuulii keessan baaftanii jirtu. Isteeppiin itti aanu maal ta'uu qaba? Iddoo qo'annaa keessanii mijeessaa. Tokko jettanii gadi teessanii qo'annaatti seenuudhaan duratti iddoo qo'annaa keessanii mijeessaa. Namoonni garaagaraa iddoo qo'annaa keessanii geeddaraa, achi taa'aa, as taa'aa waan jedhu dhageessu. Haa ta'uyyuu malee ani gabaabumatti isinitti hima. Iddoon qo'annaa keessanii iddoo jeequmsa hin qabne akkaataa teessuma keessanii sirreessitanii kan taa'uu dandeessan ta'uutu irra jiraata. Kana jechuunis cinaachatti akkanatti jallattanii dubbistu yoo ta'e yeroo muraasaan booda dhukkubni waan sanitti dhagahamuuf xiyyeeffannoodhaan hin dubbiftan. Sammuun keessanis fookas godhee hin dubbisu. Kanaafiyyuu haala mijataadhaan bakka itti dubbisuu dandeessa. Bakka jeequmsa hin jirre filachuutti isin fayyada. Kutaa yookaan iddoo itti dubbistan sana wantoonni isin barbaachisan hundinuu naannoo keessan ta'uu qabu. Kitaaba fuudhattee dubbisuu barbaadda yoo ta'e naannoo kee ta'uu qaba. Shaayii dhuguu barbaadda yoo ta'e naannoo kee ta'uu qaba. Daabboo nyaachuu barbaadda yoo ta'e daabboon naannoo kee ta'uu qaba. Kitaabotaa fi wantoonni si barbaachisan hundinuu qalama dabalatee bakkuma ati jirtu sana taa'uu qaba. Walumaa galatti bakka isinitti tolu, bakka isin filattan, bakka isin jaalatanii, bakka isin hin dhiphise, bakka akkasii taasisanii dubbisuun gaariidha. Yeroo dubbistanitti ammoo
Bilbila keessan yoo dandeessan flight mode irra godhaa. TikTok irraa, Facebook irraa, email irraa, bakka garaagaraati irraa notification dhufee akka isin hin jedhe notification keessan turn off godhaa. Sa'aatii itti meeseejii deebisuu qabdan sa'aatii tokko. Sa'aatii murtaa'aa daqiiqaa 30 ta'uu danda'a, daqiiqaa 15 ta'uu danda'a, daqiiqaa 10 ta'uu danda'a adda baasatee kaa'a. Sa'aatii sana irratti bilbila keessan hin tuttuqinaa. Notification dhufee akka isin hin jedhe cufaa. Egaan amma maateriaalii kolleekti gootanii iskeejuulii baaftanii iddoo isinii mijatu mijeessitaniirtu qabxiin itti aanu gara qo'annaatti gala. Amma sirra deebi'ee kanan isinitti himu yoo jiraate yeroon kun yeroo itti odeeffannoo haaraa dubbistan utuu hin taane wanta kana dura dubbistanii bira darbitanii irraanfattan wantoota isin walitti qabattanii qorumsa irratti deebisuu qabdan yeroo itti walitti qabattanii malee yeroo itti maateriaalii haaraa yookaan barumsa haaraa fudhattanii jiru. Waggaa 4 waggaa 5 keessatti kanumaa hin hojjenne yeroo kana keessatti wanta haaraa bartee homaa gochuu hin danda'u. Wanti haaraan ati bartus parsantii tokko si fayyaduu danda'a. Parsantii 99 wanta kana dura beektu kana dura hojjette isa gaafa walitti fidde isumatu si fayyada. Namoonni baay'een parsantii 99 kan gataniif parsantii takkitii sana barbaadu. Kanaafuu yeroo kanatti infoormeeshinii haaraa sassaabuu yookaan wanta haaraa qo'achuu hin danda'u. Wanta kana dura beektu isuma sana walitti qabachuu. Yeroo ati qabdu muraasa wanta ati kabar gochuu qabdu baay'ee. Kanaafuu istiraateejii akkamiitiin haa qo'adhu? Iccitii guddaan ani isinitti himuuf jiru isa kanaadha. Baay'een keessan wanta kana hin beektan. Aniyyuu umurii koo keessatti waan kana dursee otoo hin beekee jiraadha jedhee baay'een gaabba. Walumaa galatti istiraateejii qo'annaa bakka sadiitti qoonna. Kunis qorannoo irratti hundaa'eeti. Qorannoowwan biyyoota garaagaraa keessatti godhaman akka argisiisanitti qo'annaa tooftaa yookaan istiraateejiin qo'annaa nama tokko bakka sadiitti qoodanii jiru. Bakka sana darbaattis qoodamuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee walumaa galatti bebbeekamoo kan ta'an wantoota istiraateejii sadiitu jiru. Egaa namoonni hundinuyyuu istiraateejii mataa isaanii qabaachuu danda'u. Egaa ati istiraateejii mataa keetii qabda. Istiraateejiin ati mataa keetiitti qabdu suni baay'ee gaariidha isatti fufi. Haa ta'uyyuu malee istiraateejii kee akkaataan amma sitti hundaa'eetiin sheeppii godhadhu. Akkaataa isaan itti barataa fayyadan irratti hundaa'uudhaan bakka sadiitti qoonnee ilaalla. Tokkoffaan ga'umsa gadaanaa kan qabu yookaan immoo barataa qorumsaaf qopheessuu keessatti ga'umsa kan hin qabne baay'ee kan hin fayyadne haa ta'uyyuu malee isa kana barattoonni baay'een ni fayyadu. Lammaffaa moderate efficacy kan qaban istiraateejii ga'umsa giddu galeessa qaban barataa qorumsaaf qopheessuu keessatti hamma ta'e tokko ni fayyadu. Haa ta'uyyuu malee haga warra high efficacy sana baay'ee hin fayyadu. Sadaffaan high efficacy strategy yookaan immoo strategy ga'umsa olaanaa qaba. Inni kun barataa qorumsa biyyaalessaatiif qopheessuu keessatti baay'ee gahee guddaa qaba. Low efficacy warri jedhamani dubbisuu, irra deebi'anii dubbisuu, jala sararuu, barreeffama tokko dubbisanii cuunfaasaa baasuu isaan kun low efficacy yookaan immoo ga'umsa gadaanaa warra qaban. Strategy ga'umsa gadaanaa qaban barattoonni baay'een isa kana fayyadamanii milkaa'an. Haa ta'uyyuu malee addunyaa irratti qorannoon qoratamee barattoonni parsantii 80 ol ta'an kan isaan fayyadaman istiraatejii kana. Ani mataan koo yeroo dheeraadhaaf kanan fayyadamaa ture istiraatejii kana. Kana jechuunis kitaaba kee ni bantaa fuula tokko kaasee hanga fuula dhumaatitti ni dubbistaa jala sarartaa haayilaayit irratti gootaa achirraa kaastee yaadannoo barreessitaa inni kun low efficacy. Namni baay'een yoo kana gochuu baate waan dubbisetti fakkaata. Ani mataa kootiin yeroo dheeraadhaa fi isa kanarraa socho'uu hin dandeenye. Yoon haala kanaan hin dubbisne waan hin dubbisne natti fakkaata. Kan sin ajaa'ibu koronaadhaan duratti kitaaba koo jalqaba kaasee hamma dhumaatti dubbiseen ture. Dubbisuus duwwaa doon taane haayilaayit irratti godheen ture. Gara mana barumsaatti gaafan deebi'u wanti ani dubbise sun guutummaatti irraanfatamee jira. Isaan kun paasiividha. Sammuun keenya itti dhama'ee waan fidu. Tarii yeroo gabaabaadhaaf nu fayyaduu danda'u. Kanaa achitti baay'ee nu fayyaduu hin danda'an. Isaan kun yeroo si alaa gubu. Gaafa tooftaa kana fayyadamtu waan sirriitti waan hundumaa waliin geesse sitti fakkaata. Gaafa gaafii gaafatamtu sammuun kee bilaan duwwaa ta'a. Wantoota baay'ee dubbisteettaa gaafa gaafii gaafatamtu garuu deebisuu hin dandeessu. Namoonni baay'een sababni isaan tooftaa kana fayyadamaniif salphaa waan ta'eef. Akka waan milkoomnee waan nutti fakkeessuuf dhugaadhaan garuu miti. Kanaafiyyuu dubbisuu duwwaan jala sararuun yaadannoo qabachuun gahaa miti. Yaadannoo qabachuun hin barbaachisu jechuu kooti. Isaan kun low efficacy jedhaman. Sababni isaa low efficacy jedhamaniif yookaan immoo sababni isaa warra ga'umsa gadaanaa qaban. Istiraatejii ga'umsa gadaanaa jedhamaniif
barataa tokko qorumsa biyyaalessaatiif qorumsa guddaadhaaf qopheessuu keessatti hagas maran fayyadan. Kana waan ta'eef loo efficacy yookaan ga'umsa gadaanaa warra qaban istiraateejii akkasii jedhama. Egaan amma isiniif danda'ame istiraateejii kana dhiisuun barbaachisaadha. Sababni isaa ga'umsa gadaanaa qabaa qorumsaaf isin qopheessu yoo ta'e akka waa beeksisa sitti fakkeessaa sanaa achitti gaafa gadi baatu atumaan beektu. Namni gaafas gaafate deebisuu hin dandeessu. Kanaaf inni istiraateejiin akkasii kun avoid gochuu sirra jira. Dhiisuu sirra jiraatu. Istiraateejii ga'umsa giddu galeessaa qaba. Inni kun hamma ta'e barataa qorumsaaf ni qopheessa. Haa ta'u malee guutummaa guutuutti barataa kana qorumsaaf qopheessuu baachuu danda'a. Isaan kunis mnemonics yookaan immoo gabajeedhaan barreessuu. Fakkeenyaaf odeeffannoo tokko hanga 8tti tarreeffaman qubee jalqabaa fudhannee jecha tokko gaafa uumne wantoota tokko hanga 8tti tarreeffaman sana yaadachuu dandeenya. Wantoota tokko immoo yaadota ijoo keessaa fudhannee isa sanaan yaadachuu dandeenya. Fakkeenyaaf foormulaan soodiyemii Na. Foormulaan kaalsiyeemii Ca. Foormulaan pootaasiyeemii K fi pilaasii tokko ofirraa qaba. Isa kana yaadachuudhaaf soodiyemii naataan, kaalsiyeemii caalaa, pootaasiyeemii kadid jettanii qabachuu dandeessan. Inni kun mnemoonikii jedhama yookaan gabajeedhaan barreessuu jedhama. Inni kun yeroo gabaabduudhaaf sin tajaajiluu danda'a. Keessattuu wantoota yaadatti qabachuu barbaachisaniif si fayyaduu danda'a. Haa ta'u malee yeroo dheeraadhaaf inni kun hin fayyadu. Dubbisuu warra dubbisuu fi gabajeedhaan qabachuu gaafa walitti finne dandeettii yaadachuu keenya dabaluu danda'a. Kan biraan moderate efficacy kan ta'e gaafii gaafachuudhaan gaafii sana deebisuu. Ofuma keetiif gaafii gaafattaa, ofuma keetiif deebii kennu. Inni kun moderate efficacy. Maaliif akkamitti kan jedhu gaafii gaafatta. Fakkeenyaaf kirkira rafaa mata duree jedhu yoo fudhanne kirkirri rafaa maaliif uumama? Akkamitti uumama? Eessatti baay'ata? Yoo maal ta'e xinnaata? Yoo maal ta'e baay'ata? Maaliif wal qabata? Dhiibbaa maaliif fiduu danda'a? Akkamitti? Maaliif? Akkam? Kan jedhu gaafii gaafachuudhaan gaafii sanaaf deebii gaafa kennitu jechuudha. Ofuma keetti gaafii qopheessitee, ofuma keetti gaafii baastee gaafii sanaaf deebii kennitu. Inni kunis hamma ta'e istiraateejii cimaadha jedhama. Istiraateejiin kun baay'ee fayyada. Gaafii qopheessitan ofii keessanii deebisuu. Haa ta'uyyuu malee amma istiraateejii ga'umsa olaanaa qabuu hin gahu. Istiraateejii kana keessatti wantoota kana dura beektuu fi wantoota haaraa wal qabsiisa. Akkamitti akka wal simatu garaagarummaa isaa walitti hidhiinsaa maal akka ta'e adda baasta. Istiraateejiin biraa moderate efficacy kan qabu concept mapping yookaan mind mapping kan jedhamudha. Kaartaa sammuu. Isa kana keessatti odeeffannoo maal gootaa? Fakkeenyaaf boqonnaa tokko keessa odeeffannoo jiran wal qabsiista. Akka mukaa fi dameewwan isaatti wal qabsiisaa deemu. Isa kanas chaartii fayyadamuu dandeessa, teebilii fayyadamuu dandeessa, filoo chaartii fayyadamuu dandeessa. Qabxiin tokkoo fi dameewwan isaa akkamitti akka walitti hidhaman ilaali. Boqonnaa tokko keessa yaada jiru kaastee yaadota wal qabatan akka damee isaatti babal'isaa. Inni kun istiraateejii baay'ee gaariidha. Odeeffannoo infoormeeshinii yaadachuudhaaf baay'ee isin barbaachisa. Egaa walumaa galatti wanti ani isin gorsu kitaaba kamiyyuu gaafa dubbistan fakkii irratti xiyyeeffadhaa. Sababni isaa sammuun namaa fakkii salphaatti yaadachuu danda'a. Dhumarratti garan ani poointii barbaadu high efficacy warra ta'anitti kan dhufa. Baay'een keessan amma ammaatti gaafii guddaa sammuu keessan keessatti akka uumame nan amana. Istiraateejiin ga'umsa olaanaa qabu kamiidhaan barattoota qorumsa biyyaalessaa kamiifiyyuu qopheessuu kan danda'u, barattoota qorumsa addunyaalessaa baay'eedhaaf qopheessuu kan danda'u kamiin jettanii gaafachaa akka turtan nan amana. Kanaaf istiraateejiin kun high efficacy yookaan immoo istiraateejii ga'umsa olaanaa qabu jedhamee beekama. Isa kana jalatti istiraateejiin lama isinitti. Tokkoffaan afaan Ingiliffaatiin practice test yookaan gaafii hojjechuu. Lammaffaan yeroo itti kennanii irra deebi'anii dubbisuu yookaan afaan Ingiliffaatiin spaced repetition jedhama. Sammuun keenya amaluma isaa ta'ee wanta itti dhama'e, wanta furmaata itti barbaade, wanta itti dhiphate, erga itti dhiphate booda furmaata gaafa argatu sirriitti yaadata. Amaluma sammuu keenyati. Kanaafuu gaafii gaafa hojjettan infoormeeshinii odeeffannoo kitaaba keessa jiru isa isin baruu barbaadamu guutummaatti baratu. Sammuun keenya wanta akkasumaan ta'e baay'ee yaadatu.
Wanta itti dhimmee barbaade garuu sirriitti yaadata. Kanaafiyyuu qorannoon akka mul'isutti namoonni gaafiiwwan qorumsa wajjin walitti dhiyaatan, gaafiiwwan qorumsa wajjin wal fakkaatan hojjetan qorumsa biyyaalessaa sirriitti deebisu. Hammi qorumsa isaan hojjetan, hammi gaafiiwwan qorumsaa walitti dhiyaatan barataan tokko hojjete ga'umsa inni qorumsa biyyaalessaa deebisuu keessatti argisiisu irratti dhiibbaa guddaa qaba. Kanaaf nu hubattanii jirtu yaada. Egaan yeroo dedicated perioditti yookaan yeroo of kennuu kan isin hojjechuu qabdan qorumsa biyyaalessaati. Baay'ee keessanitti wanti ani jedhu kun bitaa isinitti galee. Maaliif jennaan kana dura hin dhageenye. Anis jalqaba gaafa waa'ee kana hubadhu akkasuma bitaanatti galee. Kitaaba daree yoo dubbisuu baanne, kitaaba riifiraansii yoo dubbisuu baanne wanta dubbisnu nutti fakkaatu. Dhugaan jiru garuu akkasii miti. Qorannoo yeroo adda addaatti godhame. Addunyaa irratti kutaa garaagaraatti namoota garaagaraatti irratti qorannoon godhamee jira. Tokko tokko cal jedhanii akka dubbisan gochuudhaan garee muraasa immoo gaafii akka hojjetan gochuudhaan dhumarratti lamaan isaaniitu qorumsa wal fakkaatu akka qoraman godhanii turan. Bu'aan argame akka argisiisutti namoonni gaafii hojjetan suni warra kaan caalaa hojjetan. Namoonni gaafii hojjetan suni qorumsa biyyaalessaa irratti performaansiin isaanii ga'umsi isaanii warra san caalaa ta'e. Irra deddeebi'anii yeroo garaagaraatti qorannoon godhamee jira. Qorannoon argisiisu waluma fakkaatan. Yeroo adda addaatti qorannoon godhamu hundi bu'aansa wal fakkaataa ta'e. Kanarraa kan ka'e yeroo ammaa kana kan gorfamu qorumsa biyyaalessaatiin yookaan qorumsa addunyaalessaatiin gaafa qopheessitan sirriitti hojjechuu yoo barbaaddan gaafii hojjedhaa. Kanaafiyyuu kitaaba gaafii qabu filadhaa. Kitaaba gaafii qabu immoo yeroo filattan gaafii duwwaa gaafatee deebii A yookaan B jedhee kan barreessu duwwaa otoo hin taane gaafii gaafate sanaaf deebii maaliif akka ta'e explanation kitaaba kennu ilaalaa. Isa kana filadhaa. Yeroo ammaa kana kitaabota gaafilee baay'eetu jira. Kitaabni gaafii isin filachuu qabdan immoo kallattiidhaan qorumsa biyyaalessaa wajjin kan walitti dhiyaatu, qorumsa addunyaa wajjin kan walitti dhiyaatu yoo ta'e gaariidha. Kanaafiyyuu jalqaba yeroo kitaaba qorumsa hojjetu filattan kitaaba gaafii fi deebii sana immoo ibsu qorumsa biyyaalessaa wajjin kan walitti dhiyaatu ta'uu qaba. Faayidaan qorumsa hojjechuu maalidha? Tokkoffaa dadhabina keessan adda baaftan. Eessattan dadhabe eessattan sirriitti dubbisuu qaba kan jedhu adda baaftan. Jabina keessan eessattan jabaadha, eessattan baay'ee dubbisuun barbaanne kan jedhu adda baaftan. Wanti dubbistan yeroo dheeraadhaaf sammuu keessan keessatti akka taa'u isin gargaara. Yaadannoo yeroo dheeraatiif baay'ee isin fayyada. Sadaffaa qabxiilee ijootaan hubachuudhaaf isin gargaara. Qorumsi biyyaalessaa yeroo ba'u tokkoon boqonnaa keessaa gaafiin ba'u murtaa'aadha. Haa ta'u malee gaafuma 2 yookaan 3 bifa garaagaraatiin gaafatamaa oolu. Barana bifa tokkoon yoo gaafatan bara dhufu bifa biraatiin gaafatu. Haa ta'u malee gaafiinsaa wal fakkaataadha. Sababni isaa maalii jettanii tokkoon wanti nuti barannu objektiivii qaba, kaayyoo qaba, maaliif akka baratan qaba. Isa sana assees gochuudhaan barataan tokko isa sana hubachuusaa beekuudhaaf gaafiin gaafatamu wal fakkaataadha. Haa ta'u malee bifa garaagaraatiin gaafatamu. Ekonomistiin biyya Xaaliyaan Paareetoo kan jedhamu tokko yeroo tokko wanta addaa tokko wanti inni hubate maalidha? Biyya Xaaliyaan keessatti yeroo sana qabeenya parsantii 80 biyyattiin qabdu kan maddisiisu abbootii qabeenyaa parsantii 20 ta'anidha. Ergasii booda yaada kana laalee wanta biraattis appilaayi gaafa godhu dhugaa ta'e argina. Caamman isin uffattan parsantii 80 caammaa keessanii yeroo baay'ee. Akkasumas gara qorumsatti yoo dhufne qorumsa keessatti wantoonni barbaachisaan barataan tokko beekuu qaba parsantii 20 duwwaa. Parsantii 20 sana beekuudhaan milkaa'ina parsantii 80 galmeessuun ni danda'ama. Kanaafiyyuu qorumsa biyyaalessaa gaafa hojjettan wanta baay'ee barbaachisaa ta'e barataan irratti xiyyeeffachuu kan qabu eessa kan jedhu sana adda baasuu dandeessu. Kanarras darbee immoo gaafii gaafa hojjettan qorumsa biyyaalessaa isa qoramuuf jirtanii of leenjisu. Yeroo akkamitti akka fayyadamuu qabdan, maal akka gochuu qabdan, eessatti akka dadhabdan isa kana hundumaa yerootti adda baastanii of leenjistanii. Egaa akkamitti haa hojjennu? Namoonni tokko maatisii kutaa 11ffaa boqonnaa 11 gaafa dubbisan gaafiin isaan hojjetanis boqonnaa 11 wanta wal qabatu. Boqonnaa 3 yoo dubbisan gaafiin isaan hojjetan boqonnaa 3 waa wal qabatu. Namoonni tokko immoo gaafii wal makaniitu jira. Isa kamtu irra beessa? Isinittani mana hordofaa. Egaa qorumsa biyyaalessaatiif qophaa'uudhaaf
qorumsa dura darbiteertaa, piriidikeetir piriidii darbiteertaa, gara didikeetir piriidiitti dhufteerta. Egaan amma keessi hafe ji'a tokko, torbee 2, torbee 3 ta'uu danda'a, ji'a 3, ji'a 4 ta'uu danda'a. Yeroo kana of kenniteerta. Maateriyaalii baay'ee filatamaa ta'an filattee adda baafattee tokko 2 jettee kaawwatteerta. Odeeffannoo barbaachisu erga sassaabdee boodatti iskeejuulii isaa baafatteerta. Iddoo itti qo'attus adda baafatteerta. Tokko jettee qo'annaa jalqabdeerta. Kanaaf akkamittaan qo'adda re'amni? Istiraateejii kun isaa loo efekasiidha siin jedheera. Kun isaa moodireet efekasiidha siin jedheera. Milkaa'uudhaaf kan barbaachisu haay efekasii yookaan immoo ga'umsa olaanaa istiraateejii qabu jennee dubbannee jirra. Egaan istiraateejii ga'umsa olaanaa qabu qorumsa dura gaafii hojjechuu kan jedhu kan akkamitti hojiirra oolcha. Yeroon qabdu muraasaa, sa'aatiin qabdu muraasaa yeroo kana ariifattee wanta baay'ee hubachuu sirra jiraata. Akkama goonu. Kanaaf amma kitaaba gaafii kee qabadhu. Tarii kitaaba gaafii siin qabdu yoo ta'e bifa appilikeeshiniitiin koompitara irraa yookaan moobaayilii kee irraa hojjetta yoo ta'e koompitara yookaan moobaayilii kee banadhu. Sa'aatii qabi. Fakkeenyaaf gaafiin amma hojjechuudhaaf ani jiru maatisii yoo ta'e maatisiin qorumsa biyyaalessaa irratti gaafii 60 dhufaa. Sa'aatiin kennamu immoo sa'aatii 2 yoo ta'e gaafii 60 hojjechuu qabdu adda baasitii qopheeffadhu. Sa'aatii 00 irra kaa'i. Tokko jedhiitii jalqabe. Amma gaafii kan hojjettu akkuma yeroo qorumsa biyyaalessaa irratti hojjettutti. Sa'aatiinis sa'aatii wal fakkaataa, gaafiin ati hojjettus gaafii wal fakkaataa. Yeroo kana garuu deebii hin ilaalin. Deebii ilaaluun hin barbaachisu. Gaafii duwwaa hojjetta. Kana keessattis dogoggoroota baay'ee uumuu dandeessa. Dogoggoruun gaariidha. Dogoggora irraa baratte yoo ta'e dogoggora miti. Dogoggora barumsa si ta'eera. Dogoggora kan ta'u yoo irraa barachuu dandeessa. Kanaafiyyuu baay'ee dogoggoruu dandeessa. Gaafii 100 keessaa gaafii 5 deebisuu dandeessa. Rakkoon qabu. Irraa barachuutti jirta waan ta'eef. Akkuma nama qorumsa biyyaalessaa hojjetutti gaafiiwwan kana hojjedhu. Tokkoffaarraa jalqabii hanga dhumaatti hojjedhu. Sa'aatiin kee 00 yoo ta'u sa'aatiin dhume yoo jedhamu dhaabi. Kana booda waan gootuun sitti himu. Egaan gaafii jedhame sa'aatii jedhame keessatti hojjette moo hin hojjenne laaluufi. Hojjettee jirta yoo ta'e gaariidha. Hin hojjenne yoo ta'e gaariidha. Amma gara deebii ilaaluutti deemu. Sirrii taate taane warra sirrii ta'e kana sirriitti beektaa? Sirriitti beektu yoo ta'e bira darbuu dandeessa. Sirriitti hin beektu yoo ta'e rivaayiz gochuu dandeessa. Garuu irratti xiyyeeffachuu kan qabdu gaafii dhabde, gaafii sirruma waa'ee isaan beekne, gaafii dogoggorte, gaafii sirriin deebisi jettee gaafa laattu sirriin deebifne gaafiiwwan akkasii irratti xiyyeeffatu. Fakkeenyaaf gaafii tokkoffaa sirriin deebisne yoo ta'e waa'ee isaa hin beekne yoo ta'e deemii dhaqiitii deebii kitaaba gaafii hojjetuu dhaqii ilaali. Sii galee jira yoo ta'e shoo. Siin galle yoo ta'e kitaaban duratti lammaffaarra ka'e gara riiferaansii gabaabaa sana dhaqi. Ammas deebiin arganne yoo ta'e yookaan immoo deebiin argattu quubsaa yoo hin taane gara kitaaba daree deemii dubbisi. Kitaaba daree irrees deebii quubsaan arganne yoo ta'e onlaayinii irra galii sarchi godhi. Onlaayinii irrees sarchi gooteen arganne yoo ta'e viidiyoo gabaabaa ilaali. Kana gochuudhaan gaafii baay'ee deebisaa gaafa deemtu odeeffannoo barbaachisaa boqonnaa san keessa jiru, kitaaba san keessa jiru guutummaatti maastar gochaa deemu. Jalqaba maal godhi? Gaafii hojjedhu. Gaafii gaafa hojjettu immoo akka nama qorumsa biyyaalessaa irra taa'utti hojjedhu. Ergasii booda maal godhi? Deebii gaafii sanaa kan dhabdee fi kan ati hin beekne ilaali. Deebichi yoo sin quubsine kitaabota dabalataa dubbisi. Kitaaba dabalataa dura qopheeffatte sana dubbisi. Innis quubsaa yoo hin taane kitaaba daree dubbisi. Innis quubsaa yoo hin taane intarneetii bira deemi. Egaan yeroo dedikeeted piriidii kan hojjechuu qabdan kanaadha. Malee tokko jettanii dubbisuun gaafa dhaqxan odeeffannoo akka jirutti walitti fiddan. Keessattuu yeroo ammaa kan qorumsa biyyaalessaa kutaa 12ffaa kan ba'u kutaa 9ffaatti qabee. Wantoota kutaa 9ffaa irratti baratan kutaa 11ffaa irratti bal'istanii baratu. Kanaaf yaadota kana wal qabsiisuutu isin irra jiraata.
Gaafii gaafa hojjettan isaan kana akkamitti wal qabsiisuun akka danda'amu hin bartu. Kanaafiyyuu qorumsa biyyaalessaatiif kan qo'atamu high efficacy istiraatejjiin isa kanaadha. Baay'ee keessan ammas sanii fudhatamne namni. Garuu qorannoo baay'een kan mul'isu isa kana. Duratti koronaadhaa duratti waa baay'ee dubbisee jira. Haayilaayit godhee gaafan naqunaan irraanfadhee siin jedhe. Achi ga'ee garuu gaafii hojjechuu gaafan jalqabu. Istiraatejjiin kun gaafa naaf galu qorumsa irratti baay'ee sirriitti hojjedhe. Kanaaf istiraatejjiin ga'umsa olaanaa qabu. Qorumsa biyyaalessaatiif barattoota baay'ee qopheessuu kan danda'u inni jalqabaa gaafii hojjechuudha. Inni lammaffaan immoo adda faffageessanii dubbisuu yookaan immoo spaced repetition. Saayintistii beekamaan biyya Jarman qorannoo tokko godhe. Qorannoo inni godhes namni maaliif irraanfataa akkamitti irraanfataa irraanfachuun maaliif wal qabata kan jedhu irratti qorannoo gaggeesse. Bu'aan qorannoo isaa dhumarratti karbii irraanfannaa kan jedhu tokko akka inni hojjetu taasise. Karbiin irraanfannaa kun akka argisiisutti namni battala gaafa barate parsantii 100 hin beeka yoo ta'e guyyaa tokkoon booda kan inni beeku parsantii 60 qofa. Torbee tokkoof homaa irra deebi'ee hin dubbisin yoo ture kan inni beeku parsantii 25 qofa. Kanaaf baay'een keessan barattanii too gaafa baatan irra deebitanii yoo hin dubbifne torbee tokko booda parsantii 25 beektu. Kanaafuu torbee tokkoon booda dubbisuu yoo barbaadan tokko jettanii dubbistu jechuudha. Gama biraatiin wanta barattan sana guutummaatti irraanfattanii jirtu. Kun immoo ta'uun irra hin jiraatu. Kanaafiyyuu forgeet karbiin akka argisiisutti namni tokko wanta baratee bahe sana guyyaa har'aa yoo barate iftaan irra deebi'ee yoo dubbise torbee tokko booda irra deebi'ee yoo dubbise ji'a booda irra deebi'ee yoo dubbise waggaa booda irra deebi'ee yoo dubbise dandeettii waan sana yaadachuusaa xinnaatus baay'atus beekumsa jalqaba yeroo baratu argate sanii wal fakkaata. Kana jechuun haala salphaadhaan hin dagatu jechuudha. Argitanii jirtu yoo ta'u karbii kanarratti namichi kun irra deebi'ee dubbisuu baate guyyaa tokko booda parsantii 60tti gadi bu'u. Irra deebi'ee dubbisa yoo ta'e ol deebi'a. Kanaafiyyuu irraanfachuun amala namaadha. Haa ta'u iyyuu malee odeeffannoo tokko irra deddeebi'anii dubbisuun meemoorii keenya yeroo dheeraa keessatti akka nuyi kuufannu nu gargaara. Kanaafuu spaced repetition istiraatejjii biraa baay'ee cimaa ta'ee fi barataa qorumsa biyyaalessaatiif kan qopheessudha. Kanaaf duratti ka'umsa irratti gaafan dubbadhu qorumsa biyyaalessaatiif iskeejuul gaafa gootan egaa kanaaf egaa guyyaa 6 yoo dubbistan guyyaa 7ffaan bifadhaa kanas jedhe. Sababni isaa guyyaa 7ffaatti guyyaa 6 guutuu wanta dubbistan sana yeroo itti rivaayis gootan isinii ta'a. Kanaaf spaced repetition baay'ee barbaachisaadha. Egaa TP yeroo qorumsa biyyaalessaatiif qophooftan nyaata sirrii nyaadhaa, hirriba gahaa baay'ee barbaachisaadha hirribni gahaa. Hirribni gahaan wanta dubbistan akka yaadattaniif isin gargaara. Kanaaf hirribni gahaan baay'ee barbaachisaadha yeroo qorumsa biyyaalessaa qoramuudhaaf qopheeffatanitti. Yeroo dubbistan immoo gidduu gidduutti bireekii fudhadhaa. Gidduu gidduutti boqonnaa fudhadhaa. Sochii qaamaa godhaa. Cal jettanii dubbisuu duwwaa yoo hin taane sochii qaamaa gochuunis barbaachisaadha. Kanaaf sochii qaamaa godhaa. Yeroo dedicated perioditti wantoota isin gochuun isin irra hin jiran tokko noottii hin qabatina. Eeyyeen irra deebiin jedhaa yaadannoo hin qabatina. Yeroo kanatti yeroo itti yaadannoo qabattanii miti. Maaliif jennaan yaadannoo qabachuun ga'umsa keessan gad hir'isa. Kanaafiyyuu yaadannoo qabatina. Yeroo kanatti yaadannoo qabachuun hin barbaachisu. Yoo barbaachisaa ta'e waraqaa xiqqoo irratti wantoota garaagaraa barreessuu dandeessu. Salphaatti yaadachuudhaaf akka isin dandeessaniif wantoota sana barreessuu dandeessu, foormulaa barreessuu dandeessu yookaan immoo kaalkuleeshinii hojjechuu dandeessu. Hanqana achitti tokko jettanii yeroo nootti itti fudhatanii noottiin as keessatti fudhachuu qabdan yeroo kanatti. Maaliif jennaan barattoonni baay'een anuma mataa koo dabalatee nootti qabachuudhaan gowwoomsina. Wanta ati nootti irratti barreessite yeroo kanatti nootti irratti hafa. Kanaafuu yeroo kanatti sammuutti malee nootti irratti miti kan barbaachisu. Lammata yeroo kanatti wantoota murtaa'aa wantoota hundi hin dubbisin. Wantoota hundi dubbisuun barbaachisaa miti yeroo kanatti. Qorumsa dura torbee tokko maal gochuu qaba? ID, admission kaardii wantoota isin barbaachisan qopheeffadhaa. Iddoo qorumsa maal akka fakkaatu adda baasaa. Guyyaa qorumsaatti tiraanspoortii isin barbaachisu ta'e waa'ee tiraanspoortii dursaa qophaa'a. Wanta nyaattanii wantoota biroo isin barbaachisu ta'e isa sitti qophaa'a. Weebsaayitii qaama qorumsa kennuu laalaa. Qorumsa dura sa'aatii 72-48 irraa kaasetu firii gochuu qabu. Baay'ee dhiphachuu qabdan. Wantoota kana dura irra deebitanii hin dubbifne rivaayis yeroo itti gootanii fi wantoota tokko tokko yeroo itti walitti qindeeffatan malee yeroo itti of dhiphistanii miti.
qorumsa dura guyyaa tokko maal gochuutu nurra jiraata. Galgala isaa orienteeshinii isin barbaachisoo ta'e orienteeshinii fudhadhaa. Maateeriyaalii qorumsa sana qoramuudhaaf isin barbaachisan irsaasirraa jalqabee wanti biraa isin barbaachisa taanaan kompiitaraan qoramtan taanaanis wantoota isin barbaachisan dursaa galgala sana qopheessaa. Riilaaksii godhaa. Dhiphachuu qabdanii ganaa tokko itti dubbisuu qabdanii wantoota yeroo sana dubbistanii boru qorumsa irratti yaadachuu barbaadan tokko tokkoon alatti yeroo kana tokko jettanii wanti itti dubbistanii jiru. Egaan gara algaa keessanii yookaan immoo gara siree keessanii gara hirriba keessanii kan deemtan sa'aatuma kana dura itti deemtanitti yookaan immoo sa'aatuma kana dura itti raftanitti. Yeroo baay'ee kanan shawwadamaa ture isa kanaadha. Dafee waan hin xumuruuf dafeen gara algaa deema. Haa ta'uyyuu malee hirribni hin qabu. Kanaaf rakkachaan ture. Kanaafiyyuu hirribni sin qabu baachuu danda'a. Kanaafiyyuu gara algaa yeroo itti deemte yeroo wal fakkaata yeroo kana dura itti deemtanitti. Hirriba akka raftan yoo sin barbaachise immoo shaaworii fudhadhaa, aannan dhugaa, ispoortii hojjedhaa. Sana booda sa'aatii sana dadhabdanii hin raftu jechuudha. Ganama qorumsa qoramuudhaaf gaafa kaatan sa'aatii wal fakkaataatti ka'a. Akkuma kaataniin dhiqadhaa, qoqophaa, meeshaalee isin barbaachisan hunda bakka tokko godhadha. Yeroodhaan gara iddoo qorumsaa deema. Atileest deeqaa 30 hanga sa'aatii tokko dursaatti dhaqa. Baay'ee dursitanii yoo dhaqxani achi teessanii teenshinaa wantoonni akkasii jiru waan ta'eef isa sanarraa of eeggachuudhaaf deeqaa 30 hanga sa'aatii tokko dursaatti dhaqa. Kilaasiitti qoramtan baraa gama seekuriitiitiin wanni ilaalamu yoo jiraate isa sana hundumaa xumuraatii gara qorumsaatti seena. Qorumsarra yeroo jirtanitti tarii teenshinii isinitti dhufuu danda'a. Dhiphachuu bakka hin danda'u wanta akkasii kan jiru miirri akkasii eenyumattuu hin dhufa isinitti dhufuu danda'a. Kanaaf yeroo sana wanti isin gootan diip biriizii fudhachuudha. Kana jechuunis riilaaksii gootanii hin teessuu sana booda jaala kooftaniitti funyaan keessanii qilleensa gara keessatti galchitu. Kana jechuun jaala kooftachuu 1, 2, 3, 4, 5 jaalattanii qilleensa sirriitti gara keessatti fudhatanii. Sana booda lakkooftan immoo siroo lakkooftan hin qabdu jechuudha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hin qabdu. Sana booda 8 lakkooftanii gara alaatti baaftu jechuudha. 1, 2 jettanii gaafa gara alaatti baastan immoo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jettanii gaafa gara alaatti baastan riilaaksii gootanii teenshinii ofirraa ittisuu dandeessu jechuudha. Kana qorumsa keessatti illee yeroo jirtan diip biriizii kana shaakaluu dandeessu. 6 lakkooftanii gara keessatti fudhattanii 6 hin qabdu 8 lakkooftanii gara alaatti baastu. Qorumsa gaafa teessan tokkoffaa akka isin jedhee sa'aatiidhaan argama. Sa'aatiidhaan erga argamtanii booda odeeffannoowwan guutamuu qabu hunduma sirriitti guutuu isaa cheeggoodha. Irra deddeebi'aatii ilaala. Odeeffannoo barbaachisaa wantoota guutamuu qabu suuta jedha tasgabba'aatii guutaa. Qorumsa jalqaba gaafa isin jedhan jalqaba. Gaafa jalqabdu dursitee tiippii tokko sitti hima. Namoonni kaan qorumsa tokkorraa gaafa jalqaban ati tokkorraa jalqaban. Daqiiqaa muraasa fudhadhuuti qorumsa isaa gaggaragalchiti ilaala. Kompiitarra yoo ta'e tokkoffaatii kaasee bilookiidhaan qoqqoodamallee yoo ta'e bilookii tokko hamma dhumaa isaatti ilaala. Kun maaliif si fayyada? Gaafin akkamii akka jiru akkaataa tilmaamtu sa'aatii keellee baajata akka gootuuf si gargaara jechuudha. Kanaafiyyuu jalqaba kaasee hamma dhumaatti irra deemitii ilaala. Sana booda gidduu keessatti gaafii sassaabaa gaafii beektu deebisuu dandeessa. Daqiiqaa muraasa daqiiqaa 5 kan hin caalle fudhadhuuti gaggaragalchitii hamma dhumaatti gaafii sana ilaala. Piriiviyuu godhu. Gaafii sitti ulfaate edukeetir geessii godhiitii bira darbe. Malee bakka duwwaa hin dhiisitti. Gaafii salphaa immoo hojjedhu. Irra deebiitii sa'aatiin kee yoo siyaaf irra deebiitii gaafiiwwan hojjechuu qabu hundumaa hojjedhu. Dursaatii sa'aatii keessan baajet godhaa. Kanaaf sa'aatii keessan eeggadhaa. Wanti guddaan sa'aatiidha waan ta'eef qorumsa biyyoolessaa yookaan qorumsa addunyaalessaa adda kan godhu sa'aatiidha waan ta'eef sa'aatii keessan eeggadhaa. Sa'aatii keessan baajet godhaa. Gaafii meeqatu jira? Daqiiqaa meeqatu nagaa? Dhumarratti immoo daqiiqaa meeqa hambifadhu kan jedhu dursaatii sammuu keessanitti qabadhaa.